ajaa'ib maqabdaa warri koomenti kun wallaahi lazi kabiraa isaa fuudhuuf hedduun har'a kana sokaachisa yoo namaa jechuudha. Sabboon tulleen akkanatti sa'aadan akkatti nama biraa wajjin dhaabatti minaaminatan kijiba. Ijoolleen piraankiin irratti dalagaa jiran diraaman irratti dalagaa jiran malee wanni yaayyaan sa'aadaa irratti fuudhus hin jiru. Sa'aadan isaan ijoolleen tokko tokko immoo jettee sobaniitiin majlis arabiyaa bitatanii isinii bitatan isa yoo bitatan mana ofiitiin bitatan. Sila ama fakkeenyaaf isin sa'aadan akkasitti sa'aadan koomantiidhanii yaayyaa gadhiisii yaayyaa dhiisii biraa deemii siin ta'uu jireenya keetiin ta'uu jedhan sa'aadan dhiifteetuma deemti. Dhiifteetuma deemte si yoo jettan. Sa'aada jarri sadiinuu jechuudha. Tokkoffaa sabboontu siistama godhaniiti lammaffaa sagalee gaafa duraa sabboontuun isii qabde kijiba sadaffaa diraamaa dalagaa jiran. Amazing drama jechuun kakka isaanii kana bakka hedduu piraankiin uummata isaan hojjechaa jiran baay'ee natti tolee jira. Isuma dhugaa riilii jechuudha. Riilii mummaachii afaan ingiliffaasanii akkas jechuudha. Jarana hojii namni tokko gaafa hojii tokko hojjetuu hedduu isin haa galu. Dhiisi akkasin ta'u akkanan ta'u odoo hin taane hojii tokko hojjechuun dirqama wantoota garaagaraa uumuu qabda. Nama qabaachuu qabda. Amma isin kaameraan achuma ta'e fakkeenyaaf jarri isuma ta'an. Siistaa walitti dalaganii akkana. Otoo itoo sa'aadan dhiira biraa galchite akkanumatti soofarra taa'ee bakka akkana goona anillee mana san keessatti dhokadha akkana goona jedha silaa viidiyoo waraabban viidiyoo erga dhiira biraa barbaadde maal gooture isarra yaa jamaa kiyya ijoolletiin piraankiin isaan irratti dalagaa jiran piraankii addaati dhuguma isiniin jedha piraankiin ammeesingi piraankii jechuun puppil pirankii jechuun kasaada faati bakka dalaganii ajaa'iba dalaganii sabboontuudhaan waliin galanii wantoota akkana raawwannaa akka nama fakkeenyaaf yaayyaat mina jedhanii atama icciitii qeera nama mina jiraa miti harakaata jechuudha wantoota akkasii dalagaa jiran jechuudha. Obboloota koo dhugaan isiniin jaa bakka hedduu naati tole akka mataa kootiitti jaalattanis jibbitanis namni hojiidha isaati irratti hedduu yeroo isa ilaalcha namni qabuuf akkaataa namni itti maal jedhu odoo hin taane namni gaafa hojii hojjetu jecha namallee fudhataa arraba namallee fudhataa bakka wantoonni hundumtuu isuma irratti hundaa jechuudha. Gaafa hojiitti ka'e gaafa ani namni na arrabsee namni jecha naan jedhee akkas naan jedhee dullattii jedhee mexana biyyoo jedhee jinnii jedhee jaanka jedhee gaafa kana sodaate immoo kaameraa fuulduraan taa'u maaliif jechi sun wanne isa keessatti dhagamu miirri sun wanne isa keessa dhufuuf bakka wantoonni kun hunduu jechuudha. Sunni haa galu. Kana ijoollettiin immoo hojjedhaa hojii keessan itti boonnee jirra itti bashannanee jirra yaayyaa manni gadi dhiisuuf wanni akkas godhuuf hin jiru tokkollee jechuudha. Ani bakka natti tolee jira dhugaa hojiin isaanii natti tolee jira. Ayduu natti tolee baay'ee natti tolee. Aduh gamannee fi jira sa'aadhaaf nintumaa fiyyu. Sabboontuun immoo hedduu irraa bareedee jira. Butoo isaan biraa lubbumaa yoo ta'etti. Akka isinillee nan deemaa ani deemuun hedaa mina itti. Sabboontuun bakka amma isin irraa deeman maal godhuu deemta taa'e giftitiya taa'e taatee jirtaa taa'e. Sidaawwannaa duraanuu sin beeynu ammayyuu si beeyna yuumaa nuyyuu sidaawwanna mara koo qaba. Akka isin jechuun barbaada hojjettoota kabajamtuu kee wallaa isinitti qalladaa jira amma dhugaa dubbachuuf wantoonni isaan hojjetan amazing piraankii hedduu namatti tola baay'ee namatti tola baay'ee nama gammachiisa. Isiniif immoo barumsa ta'a wantoota akkana hojjannee gara uummataatiif finna uummataaf hangam barumsa ta'a wantoota jedhamuun jira miti wanta akkasiisa yaaduun isaanii baay'ee nama gammachiisa hammam namni ilaalcha akkasii qaba wantoonni akkana isaan hojjetan kun hoo biyya keessa jiramu hin jiru. Hinjiramoo hinjiru dhiirri jaalatee dubartii gatteen deemtu ka waggaa 3 fa'a ka waggaa 4 ka waggaa 2 ka waggaa 1 ka ji'a 6 ka ji'a 1 ka ji'a 2 gataniin deemani akka isaa kana jechuudha. Barumsa namaaf ta'a malee miidhaan qabu garuu akka hin ilaalutti waa hedduu qaaqaa turre jechuun nummaan irraa jechuudha. Fakkeenyaaf amma sabboontu arrabsaa turre sa'aada antana ofirraa baasii ofirraa ajjeesii jenni jechaan jira miti kijiba odoo dhiibbaa guddaa qabaate
otoo dhiibbaa qabaate kanaaf obboleen kiyyaa ani akka kootiitti akkasitti yaada isin akkatti yaaddan hin beeku akkamitti yaaddan garuu isin akkamitti yaaddame isin jechuu barbaada asirra barumsa argattanii asirra barumsa fudhattanii atis barumsa fudhattaa anis barumsa fudhadhaa ijoolleen hedduun irra guddaan keessan gara yuutuubii dhufuuf hawwii hin qabdani hawwii qabdamoo hin qabdan hawwii qabdan hawwii waan qabdaniif wantoota isin barbaachisan nama walii galtanii anamma akka mataa kootiitti dhugaan isin hin jaa ijoolleen alarra galanii asirra nadama keessa jira wajjin hojjana minamina hawwii fedhiin keessan hedduu hawwii qabaa hedduu hawwii qabu kanaaf wantoota tokko uumuuf namni waan tokko hojjechuuf waan tokko fida jechuudha waan haaraa tokko waan ummanni waan sandafee daawwatu waan ummanni ilaalu waan ummanni irratti booharu waan ummanni barumsa irraa argatu isin hagala fakkeenya sa'aada nama waan addaa hojjette sabboontu sa'aada yaahyaa walii galanii waan kana hojjechuun isaanii hedduu nama gammachiisa akka gootitti isin hagalu kanaafu waan addaati waan ajaa'ibaati nanti tolanii jiranii viidiyoo kee like share subscribe gochuun dagatina bohartii gaarii bohartii bareeda isin jechuu barbaada like share subscribe godhaa